Rabbi nu haa dandeessisu sheer walii godha. Wanni an dubbachuu qabu waa gabaabaadha garuu ergaa guddoo qaba. Oromoon bakka jirtan hundatti ergaa kana waliin dhaqqabuun daruuriidha. Warri afaan kiyya kana fahamu bakka jirtanitti jechuudha. Duniyaa tana yeroo kalaqe Rabbiin tokkochi duniyaa tan lola qofaaf hin kalayne, loluma qofaaf ajjeechamaaf hin kalayne, xilaatummaaf hin kalayne, xilaatummaa qofaaf hin kalayne. Addunyaa tana ajjeechaa isii keessatti kalaqee, qabeenya isii keessatti kalaqee, hiyyummaa isii keessatti kalaqee, lola isii keessatti kalaqee, ilaa yoomil qiyaamaa lolli akkan dhaabanne araarallee isii keessatti kalaqe. Laafaa isii keessa kalaqee, jabaa isii keessa kalaqe. Namni yeroo lola walitti seenee wal dadhabe gara lachiinuu biyyi takka jiguun duratti lachuu walii fahamuu qaban. Akka qaanuuna addunyaati kun. Qaanuuna Rabbiin lafa kaa'e ka addunyaan fudhattee nu fudhachuu dadhabne. Yeroo biyya takka keessatti lolli ka'ee, lola san keessatti namni yakka ufii balleessaa ufiin beekin akkanumatti fuulduratti deemutti Rabbiin kalayne. Marii kalaqe. Eessa rakkinni jira? Rakkinni kun eessatti fooyya'a? Eessaan nu deemaa jira? Biyyi eessa gayaa jirti? Eessatti bu'aa jirti? Laala fakkaree ilmi namaa malee anuma qofan jedhu namni. Waan isin ajaa'ibsiisu tokko isinii hima. Namootuma Oromoo kanarraa waan an ajaa'ibee na dinqisiisee, namuma barataa jedhaniin kanarraa na dinqisiisee akka malee. Namoonni gariin qabsaayaa ta'ee mul'ata, qeerroo ta'ee mul'ata. Miidiyaa irratti bayaa qeerroodha yookiin qabsaayaa ummata Oromoo ta'ee mul'ata. Waan bayeef san osoo hin argatin xoorataa baya. Waan Oromoo irratti arge kan bar bayeetuma dubbatee bar waan biraayyuu hin qabu. Dubbatee ji'a 2 3 4 5 waggaa takka iyyeen dadhabne haga ifaanye nunu mijanne nama biratti ofirraa dabarsine jedha. Kuni seekiloojii addunyaa tokko irra hin jirre bakkuma Oromoo qofattu arge. Tokko qabsaayaadha. Ummata Oromoo keessatti qabsaayaadha. Hilleellisaa maal godhaa ummata Oromoo wajjin maal jedhaa ol baheetiin hin dubbatee namni Hayileen Camaalii jedhaan. Awurooppaa jiraadhu, badhee feete jiraadhu. Sharikaa dalagaa wayii argata. Sharikaa dalagaa wayii bakka dalagu argata. Facebook ufii cufatee, internetii ufii cufatee ummata Oromoo irraa bade waggaa tokko. Dalagaa argate ka qaraa dalagaa dhabeetiniin taa'ee qabsaa'e. Qaraa dalagaa dhabee haga taa'urra lallabuun hawayya jechaaf dhufe malee qabsoof hin dhufne dhokate kararra. Ka fedhe du'e, ka fedhe miidhame, ka fedhe ajjeefame kun isa yaachisu. Waan isin waan ajaa'ibeef zamoona kana dubbataa jira bar. Bade abbo maali kambaan ittu banameef, kambaaniin mallaqaa gugurdaan sharikaan keessa dalagu banameef. Okay? Bade kambaaniin osoma dalagu fixamee dhaabata. Dhufe Facebook irra. Hin jirtu ka dalagaan amma qara isin dagate guyyaa wallo akkasit dhumattu san badhee takkatti hin agartu. Kambaanii keessa jira bar. Oromoon dhumtee jiraattee dhabamtee maal keessa jirti quban qabu. Halkan dalagaa oola, guyyaa dalagaa oola, gallaan hirriba ufii qoonqoo dha'e. Kambaaniin dhaabannaan deebi'ee liivii jawwaala irratti. Waytiin awwala dhufu waan inni jala qabuun isinii himaa dhagaa. Miidiyaan OMN Jawaariin isi gurgure. Miidiyaan keelloo Jawaariin isi gurgure. Isittu Jawaarirra dalage la. Miidiyaan waan isarra kaayame lola
qabsaayaa jira. Miidiyaan ummata Oromoo dalagaa jira. Yoo si affeeruu dhaban miidiyaatti hin duulina hedduun keessan. Keelloon akkana dalaydee, OMN akkana dalaydee, ebaloo akkana dalaydee. Kuni tokkochi hin fudhatamu isinirra. Kuni tokkochi isaa hin fudhatamu isinirra. Isintu dadhabee badee sharikarraa dhufe. Miidiyaan OMN ennu olitti dalagaa jirti. Ennu olitti dalagaa jirti. Keelloon ennu olitti dalagaa jira. Miidiyaa ummata Oromooti. Rakkinnan qabdi. Itti himaa. Parsantii dhibbarraa harki 95 yookiin 99 ummanni Oromoo miidiyaa kana ni qarqaara. Takka jedhe. Haga sharikaa ta'eedhaa argattu ati. Sharikaa biraa kan baanii siiminamu. Waggaa teettee asirratti deebitee hin laaqin. Hin laaqin ummanni qabsootti jira. Qabsoo taphatti hin jiru. Hin laaqin dhaabadhu. Dhaabadhu taa'i. Kan baani matee soqadhu sharikaa ta'e soqadhu malee dubbii hin laaqin. Takka jedha. Lammaffaa gariin isaanii guddinaan Ameerika makana ta'anii Ameerika kana keessa ta'an gariin isaanii maal jedhan beeytanii? OMN halkan dalagaa ooltee guyyaa dalagaa ooltee harkan gaazexaa haa dabarsituu jedha. OMN maaliif Jawaariin achi keessaan baasin jedha. Haasaya nama aqlii qabuutiimi kun. Miidiyaan mana hidhaatii nama baasaa haasaya nama aqlii qabuutii miti. Haasaya nama maalii isinitti fakkaate? Haasaya nama wal dhabbee nama wal dhabbii sanirratti miidiyaatti halee baya. Dalagaa ooltee galgala gaazexaa dabarsiti. Eessa jira gaazexanyaan akkana addunyaarra guyyaa dalagaa oolee halkan ammoo sii dabarsu. Waan ati yoomiyyaa dalagattu kana ol cinqamanii dubbii Reuters maali dubbii bakka maraa walitti hidhanii sii fidanii si hiirafu kana si obaasan. Isinii galaami. Akkaan isinii gala haasoyni ana haasa'u kun. Oromoo biyya te'anna tana keessatti waa baay'ee Rabbi nu garsiise. Waa baay'ee Rabbi nu garsiise. Maaltu jira biyya kana keessa jennee yoo fudhannu Tigraay irratti lolli baname. Lolla baname kana juntaa jedhamee baname. Fakkara laala akkanatti. Juntaa jedhamee hin haleellaa hin dhabamsiifnaa jedhamee Tigraay irratti banamu ni beeyna. Ummanni yakka dalage gara seeraa haa dhiyaatu hawaasni akkan dhumannee waan kenna. Ummanni yakka dalage gara seeraa haa dhiyaatu hawaasni akkan dhumamnee waan kenna. Tigraay ummata Oromoo irratti wayyaaneen yakka dalayde dhibbarraa dhibba beekamaadha kun. Walaakin isin yaa'imu waan tokko beeka. Ameerikaan Jaappaanin rukutte moo rukunne nama 200 jalatti ga'uu fitte. Jaappaan Ameerikaan wal lola qabnaa akkana nu gootee akkana jettee hin dhaanne biyya ufii guddisuu jechuuf bakka maslahaan isii jirtu Ameerikaan walii galtee dalayde. Nuti bakka yoo Oromoo irraa maslahaa qabaanne Tigree walii qabnee diina keenya irratti yoo dalayne qaanuunni addunyaa hundatti nuu kaaya. Argite George Kennedy waan jedhe George Kennedy nama si ajjeese irra dabriif jedhe walaakin maqaa isaanii hin dagatin jedhe. Nama si ajjeese George Kennedy namni martin beeka nama kana nama si ajjeese irra dabriif jedhe walaakin maqaa jaraan dagatin jedhe. Maqaa jalaan dagatin jechuun kun maali? Hiikuun dandeettan. Miidiyaa irratti isiniin maqaa jaraan dagatin walaakin irra dabriif jedhe. Maqaa jaraa ammoo hin dagatin jedhe. Kun siyaasaa namni sammuu qabu qofti hiikuu danda'u taa'ee siyaasaa namni sammuu qabu qofti hiikuu danda'u amma taa'e. Biyya tana akkatti masaratamte qabdi akkatti dhaabatte qabdi Itiyoophiyaan.
مكة متي مدينة متي بيت المقدس متي أكما بيا الدنيا كاملة دجي مقدسات ويتي متي إثيوبيا ساعد دمي أفر جنة ينوفين كمنو مكة في مدينة متي دجي مقدسات ربين كبجي متي أكما الدنيا مرة الدنيا نجرت إثيوبيا إلا الدنيا رجرت حقنا بيا الدنيا تقول نجرو أجا حلم بيتنا كيس جرو بيت النجاة أرجت نما ميديا رتبه مرأة أولو في ميدي هدفتك قبض إثيوبيان أصو ورقين سماوات روبدي متان بليون دولار هركا كايتاني بليون دولار متى ورقين سماوات روبدي هدفتك قبض إثيوبيان سنيما رجع حال جوار محمدي بقالا غرباك ابسويتوني اورومو امني نغا هيد اجرون اثيوبيان تزغبويتي متى ما كيس اسنياين قبض فيديو كان متى ما كيس اسنياين اثيوبيان ابسويتي حال امني اورومو هيد كيس جرون اثيوبيان تزغبويتي لالنا توكو بيكا اسنكارا بيك ابتن جدي mirga ka amara gotani diga ummata oromo raddi taa'u barbaadan nagahan amara boota isatti deebiftani irratti dalayne amara irratti dalayne amarri waan isan oromo ratti yaada rabbiin irratti garagal ومكروا مكرا جد رب العال ومكروا مكرا إسام ملباسا جد رب كنا إيس بدأ تاني ويسا جلان أراد كيلو فاكيس تاني كانوك أبن كامنة ملباسا جد أمني ومكروا مكرا ملباسا جد رب ومكرنا مكرا إسان التلي ملباسنا جد وهم لا يشعرون إسان بيكا جد لقا سنيمنا أماري مكري باسا أمة أرومت مكري أكم إيغانما كوما شاني يوكين كوما جاها كاقدنوني إيسان جادي بيا إيغا أمة أورومو أجولي أورومو إيتمتتنا راتك أباني بولشينا أكا دوريتي جاتشو يادا سنين دندهمني أورومو واني سنتم فهما أكا نورا فودا أمة لو أسر راجان أمتي دبي سنين رقا كاليسا أجولي تين يونفرستي تفتنا جنين هاوة أماراتين وجولتين يونفرستي تفتنا جنين أبوتا أماراتين وجولتين يونفرستي تفتنا جنين برسيسوتا أماراتين وبهليو هيلي أماراتين وجولتين تأرمون فتنا إثيوبيا جنين هركزي شفو نما أمبولانسي كيسابيني قد شفاكو ربين إساني دي بسي أما وان إسان وجولتين شفاكان وجولتين فتن تقرأين كيسا تكفاليف ربي كفاليف ظلمي إسان دلقا ربي تدابسي نوتي نما برانكينو مكرين امني باسو رب العالمين براكين والرب العالمين براكين ربي انجرت في دامو وجولي أمارا أما برطوتا أجتي دومتا جرتو أجتي چنك أما جرتو كان قمد دا أبو مصعب يون أنجتين قمدو مالي في وجتين قافت أنا إنساني يماك أبا كأماراتي متين إنساني يماك أبا أكا أماراتي متين سني ما رجع هنقام مدوان نما نجاها نما وانا تقنيتين أجلس وانا دادا قر هنقام مدوان إسني كلامي أكان إسني كلام قارو دلقا تنمني مرتي إسا إرفو رفي حامتا رفي تنين حامتا مرتي إسا دبلوماسي سياسة جيتشو مالي أما واتوكو سنين كلام موتمان إثيوبيا بشان أبايا هنغونا لما فاهنغونا جد أبو مصعب أتين وجين جرتيون عن جد أجي سيما نراها أنت هنا أنت أنا حقيقة ورب جعلتهم علين دبن يو بشانسون تفي توكوسو مسلين أرجين شوف من جعلتان مالي في وجدتنا قافة ستين مكوان بيكوف جيران وان تفين تك أنا أككيتي تفين تك قديم توفين بلبن ميرجا كينانا سيايمو تفين تك وان أكا بيتي وفلت أكا سياستي وفلت سي كلامي تفين تك
maaliif jette yoo naan jette tafaasiila siin godhu. ولكن akkanaa miti karoorri itti bishaan guutanii akkanaa miti karoorri itti bishaan guutanii bishaan irraallee hin deebifna waraana qabna jedhan diplomaasiin addunyaa akkanaa miti kana isin himna dhagaa. maal jedha qaanuunni addunyaa beeyta saree tabsiisisiin jedha. diplomaasii jechuun siyaasaa jechuun saree tabsiisuudha. saree haga dhakaa ittiin dhoytu argattutti saree tabsiisuudha. wayita dhakaa ittiin dhoytu argatte olma fuutee isima tabsiifte tana jumgoota. haga ammoo dhakaa san argattutti saree tabsiisi afaan diplomaasii asii gadi waan biraa dalayda asii oliin ammoo waan biraa dalayda. biyyi teenna addunyaan tun biyya tana diiguuf 100% jala jirti. 100% jala jirti. eenyummaan ni beeyna kana siyaasa hojjaan bal'ifnee beeyna. warra birrii guuratee maslahanuma arge cambuu miti isin himna dhagaa bal'innaan dubbii hojjaan hiinee isinitti himna. biyya teenna tana takka goonee tasgabbooynee itti mataa keenya ol fuunee jiraachuuf araarri biyya keessatti argamuu qaba. araarri biyya keessatti argamuu qaba. jaarsi ulamaani warri waraanaa warri maalii kunniin bahee araara biyya keessatti buusuu qaba. yoon biyya haa tasgabbaa'u jette. haala ammoo abbayin qofa badhaadhina qofatti irraa deebisa abbayin. haala oromoon kanan feenen haala tigreen kanan feenen haala gambeellaan kanan feene banishangul kanan feenen dhageessitti hima. mataa bal'isaa laala. mootummaan kun bishaanuma guute jedheef harkan tumina. waraanni keenya eessa jira jechuu laalaa. waraanni Itoophiyaa waraanni biyya eegu waraanni saba eegu waraanni biyya eegu eessa jira. waraana abiyyiin eeguu miti. waraana ummata abiyyiin jalatti garee eeguu miti. waraana na eegu. waraana eenyummaa kiyya eegu akka Itoophiyaatti rakkinna kiyya yoo rakkinna qabaadhe abbaati rakkinna qabda jedhee rakkinna san murtitti na dhiyeessu malee waraana rasaasaan na abdatu miti. waraanni rasaasaan na adabu Masrii fi Suudaaniin farqii naan qabu. xilaanni xilaatum. waraanni waraana sabaati. mootummaa waan tokko isihima itti gaafatamaa waraana Ameerikaa wayita gaabdur Tiraab itti ajaje laal Washington keessatti wayita lola dhiyoo tanaa san argite hin danda'amu kun jedhen. yoo mootummaan Itoophiyaa fuudhee awwali ebaluun ajjeesi jedhen tus ajjeesuu miti waraana. waraana kumaatamaan booji'amuu miti ka salphina addunyaan marti argite. mootummaa ammallee itti fufna jedhuu miti. waraanni kun adanni Tigraayin keessatti dhumatee meeqa beekamuu qaba. takkaa mootummaa Itoophiyaa siyaastanyoota Itoophiyaa irraa namni dhumate waraana irraa achi keessatti hagana namni jedhee hime jira hin jiru. tacafaccifoo haalii faayidaan qabu tacafaccifoo haalii eessatti cafaacafama. saayikilooyi baradhaa akka qaanuuna addunyaan itti bultin baradhaa hin mar'atinaa. ani akka Oromoo tokkotti akka Muslimaa tokkotti mariin biyyaalessaa haa ka'u yoo jedhan nama waliin dhaabatu nama qarqaaru'an. ani sin gaafadhame addunyaa maataan irratti dawlaa takkatti waan dawla ka waraanni isii bulchu guddatte natti asimime. waan dawla matakka ka waraanni bulchu ta guddatte dawla matakka waraanni ka bulchu ka guddatte natti maafi. fil aalam namni akka waraanatti mootummaa waraana irraa dhufe biyya cabsu hin jiru addunyaa irratti ka kuffisullee hin jiru. mootummoonni Itoophiyaa tun yoo afaanii jagna walaakin luuyni akka jaraan jiru aalama keessa. yoo afaanin zarrab inni qaxxilaaleen እንደዚህ እናረጋለን እናሳያለን እኛ ወታደራችን በግፍታ በልቅጣ ወራን ኢትዮጵያ እስኒ ማደጋ ወራን ኩን ወራን ኢትዮጵያ ትጃለታ እንጃለዳ ወራን ኪየ ጉደቹ ወራን ኪየ ኢምፕራቶረተው ወራን ኪየ ፈክሪ ቢያተው ንፈዳ ወራን ነን እጀፍነተው ወሊን ዳበ ሩህ ኪየን ከናፍ ወራኑማ ኢትዮጵያ ከነጋብዱር ሱማሌት ቀጀልቻፉዳኒ ሱማሌ ኬሳ ملس ملك بليون سبب الشباري لولان أمريكا بكبوفتي لال الشباري لولا جد بليون دولار فرقته
waraana kana abboo isintu du'e haadhaa fi abbaa isaati birri tana qoode karuuha kafale ammoo waraana Itoophiyaati maal argatteme waraanummaan Itoophiyaa kun kaabdur Sumaalee seenee akkasitti dhumate jedhe wanni waraanni Itoophiyaa waan kanarraa argate maaltu jira hin jiru garuu warri lolchiise ammoo biliyeenaan abbay ijoolleen isii Awurooppatti baratti waraanni Itoophiyaa Eertiraa wallole kumaatamaa wal fixe baniin Aadam kumaatamaan wanni isiin Eertiraarraa argatte maali eega deemee jedhe Eertiraa akkasi wal fixanii fuudhanii ay fidanii sabuma ufii bulchan ficcisiisan meeqattu dhume yoo jedhaniin adda isaa sittinim waraana Itoophiyaa alatti qajeelchanii Masriin ala keessa deemtee maan eeyni bakka tokko seentee maan waraana Itoophiyaatti ol humna qabdi qabeenyallee waraana Itoophiyaatti ol qabdi Itoophiyaan miliyoona 300 fi miliyoona wayi qofa wanni waraanatti waggaa kennitu Masriin biliyoona 8 ol kenniti billion miliyoona miti billion 8 ol miliyoona tokko waraanni Masriin qabdu miliyoona tokko waraanni Masriin qabdu Itoophiyaa waraanni isin qabdu miliyoona 100 fi way qofa eega ammoo waraanni kun dhumate wayta san birrii guurataniin ijaaranii beeraawi kaasan booda ummata qotatu kabocatu daa'imman jalaa guuruuf awwala birrii guuratan ka awwalan ijaaran ka miliyoona tokko mallaqa argatan kanaan ijaaruu danda'an eegasi beeraawi jedhanii kaasan beeraawi jedhanii giraa qan jedhee ji'a tokko wada xoor gimbaar jedhanii osoo xiyyiitii takkan tokko sin luka jalaa saaba ummanni barate kun xiyyiitii takkan tokko sin luka jalaa saaba saayikolojiin akkanaa kun ruuhii ilma namaatiin taphatamu kun dhaabachuu qaba biyya keessatti ruuhii ilma namaatiin taphatamu kun dhaabachuu qaba tokkottiin isii ala baatee loltu takkattiin isii suufa godhattee ilmaan hiyyeessaa ficcisiifti ani wayta dubartii akkasitti Tigraay qabdee deemtuun dubartii obboleeyyan tiyataatu garanna dhukkuba garanna bobayaan لأني إنسان المنامات يعني قران نبو بيا ماليف نبو بينيان dubartii fuudhanii waraanatti naqanii maalii jedhaniini eegas yoo isin qabamte rakkinna isiini man tiyyaami jedhanii waakkatan 4 kiiloo keessa ta'anii Itoophiyaan barbaaddanii hiwatii jettaniini hayaatiitii jettaniini Itoophiyaa qalbiitii jettaniini mustashfaa jettaniini suduurii jettaniini miti wal marii biyyaalessaa bana biyya keessatti biyyi nagahaa argattu kootu Oromoo kootu Tigree kootu Amaara muu Amaaraa miti Amaara gubbaa goonee nama maradhiichifnaan zamana dur dabre addunyaarra hin jiru wanni akkasii addunyaarra hin jiru dhaabate zamana mililik dabre sun namni Itoophiyaa keessatti haga Amaaraa dachii jala tare hin jiru namni Amaara hin jibbinan jira amma Itoophiyaa keessatti Oromoon jala jibba Tigreen jala jibba Gaambeellaan jala jibba Benishangul jala jibba hundi isii isima jibbiti jibbamte Amaar li'annahum mujrimtoota nu malee jettu warri nu malee jettu hin taa'u Itoophiyaa keessa Itoophiyaa keessa namni nu malee jedhu hin taa'u walin cirru garagaratti kun kana jeesu kun kana akkana ta'e kun miidiyaan as bahee iyyuu miti kotta banaa hiwaara rakkinna eenyu qaba Jawaar rakkinna qaba Abiyyi rakkinna qabu jechuu Abiyyi imbiraatoora maasha Allah biyya guddisee misoomsa dabarsee رقم واحد إثيوبيا في العالم قرأ جوار مو بيشي يوم سيلا فجلة دبرس كوني متي سايكولوجين كوني دابتشوك أبا سايكولوجين كجيبا أنا أورمو جنامي أبيجي جوارين قداريسو بقالا قداريسو حمزة بورنتا هين أمتوت أورمو هند قداريسو قد تا أمي مري أدى بيجي هاتس قبويتو كرورة تكون هديمتو كان يوم فهمين إن فهمت كان يوم فاهمين ركنا قد بيا كيسة ديمو ديم ركنا قد بيا كيسة ديمو كان أمو إسنتو مسؤول ما فرد إسنتو مسؤول ما فرد بيت هنا ويرامو هم بربانو هندي كنا توكو ولينجر إسنين جنة إسنين تمنجر نمني أمو ويرارا بيا في داجرو إسني أما سياسة إسنين تندم تنبارين فهمنانو
biyya keessatti akka kuftan argitanii jirtan qabsoo Tigraay irraa qufuu jala qabdan isin amma Masrii fa'aan Suudaanii fa'aa waliin buutan jedhi Suudaanii fi Masrii nu cabsi jechuuf kana harka qabachuu deemtan malee akka Suudaanii fi Masrii nu lollellee ni beeytan hin dandeettan waraanni faca'ee jira iktisaanni biyyaa du'ee jira aalamarra fil aalam ambaasii soddoma yeroo takka namni cufa jedhu fil aalam qarni kana miti qarni maduraan zamana duwalunnaamiyaan jirtuyyuu hin jiru fil aalam ambaasii soddoma yeroo takka biyyarraa abbarraa cufa jedhu hin jiru hin agarre takka maa jechuu ambaasii soddoma cufuu jechuun maa jechuu sin naayyuun galle fahamne bar taphamoo dhugaadha diplomaasii aalama duniyaa wajjin Itoophiyaan jirtu hunda cufu Eertiraa godhuufi biyya jechuudha isin soba dhiisaa warri biyya hoggantan zamana mililikirraa qabee haga ammatti kijimaan biyya bulchuu dhiisaa haqaan biyya bulcha isinii himaa qooyi Iraaqii weeraramte waraana kiyya wajjin ruuhiin baya malee as keessaa hin bahu jedhee Iraaqachi saddamachi keessatti dure Liibiyaan weeraramte waraana kiyya keessa alan bahu jedhee achi keessatti ufajjeese isinummaan dargiin ويتقابلوا زربال إن إثيوبيا تشوه دفير تقدم وراني سابتي جنان بقاتي إسمبر ورشانتا غورتي أشغتي وامرقفتي هي سوالتي بقى تفتاو ورلولومتيسين نبينا لبرا لبتي كان يو هم فهم تنججو بيتين تسقبيسا حواسا كينك الدنيا كيس جرو تسقبيسا كالدنيا كيس جرو تفتمين إيتم وراني كان إمبراطورة ورانا جتشون كان موتم ما جتشون كان كحواسني إسان زمان درقي سن كيست بيانا ما كيس جرو كيست أجي سيما لقا يو بربادني من لقا زمان درقي سن كيست بيان كيس جرو كان كيست إثيوبيا يو أتجت سيما رجعي أمريكا كان مجدد أمريكا أكجده ها حواس وفيك بتشي سرّة إسين أموال إلمنما هولت لكت لكاسي سود أبدان علت إسين جرو أي يوم قبدني بريسين إسين بر هي سر تيتني هاسو يتمالي عالم الدنيا يودو بيته سويت إسين هاسو يتندقوا جد إسين تكلفة والله إسين كلفة يستيقون كلفة لك أقول أتنسين علتي إثيوبيان أن السنجادي جري أمو وان برا هاسو وان برا وان أبايا وان كناميتي حواسا كيسن كالدنيا رجل خندة تسقبيسا دبرتي تيسن إيرا تيسن دائما الدنيا رتركتو دبلوماسي اتقول تسقبيسا سنين بودا وان كيسن دبتا وان بيا كيسن الرب والراد أبا شوارا بنا بيا كيسن مريبنا لكي كناميتي كسيمتي أكبر آرين نجر يوجتن ركنا بيتي ديما جرو ربي إسن أقرسيس إسن تمسؤول ما فرأت أرأل برول كيس جرونو هير أمتوتا سياسة كأمة أورومو كدير إيسا تيغري والليا جرتنين لت واما مالك إسن بربادو أماري مالك إني بربادو تا أبرجما تقرى مري أدى فرمات بيا فدايو إسن إنجنة إسن إمتن هم فهمتن نوكي عربا دلقوت سنجالة فهمي كبا هم فهمتن ورد داسبورا قالي دلقاتشو دتابي حركا في لوين إسانا فتجلن ديمنا هندن داوكم بيا ديقو قالي ور بيا كيس دوران تورتن واي بيا تا فرماتو قرا لكت أورنة بنا بيراوي كافنا يوجتن رساسني أمتا خندايسن بيراوي كبوف ديم تاني متا كيسن الدجا نمني لولو نجرو مالي لولا نمني قوار نمني مالي لولا كان جبادا ربي إسن حاجة بيسو وكاسة ور ميديا دلايدن ميديا أورومو دلايدن وفدوب اللالينا ور حركفتو اللالينا أكان دلقو جرتن أكان مجانا ما مسري تاو غازتنيا سراجي سن تقاري رمان إني ديو تنباسي سن وقاد إباف أورومو نيقا وقاد إباف او امن سنتويت السنلال وقاد إباف تايلال قيو واري وفاكتي تقارير إسين قد إفتو أكا انترناشنالو تا غازتنيو تا الدنيا غازتا أورومو نجتون كنين تويتاني إسين شركان إسين الراد آبنان شركان وانا أدى أسياتني
dhagaa isinitti himna warra yuutuubii nagadee birrii fudhatee badu isin himna qabsaa ummata Oromoo fakkaatanii nuti akka ummata Oromootti nagaha barbaannallee jedha biyyaan namaanillee nagannu jedha dhiiga namaatiinillee nagannu jedha yuutuubiinillee nagannu jedha nama haqa qabu haqa itti himna nama dhara qabu dhara itti himna isinii ta'u fudhachuu baatan wannaan isinirraa yoo dhaabatee jedhe wannan sharikaan kambaanin ay deebitanii nun baxaabaxinaa kabsatti jirraanu okay biyya galuullee yoo barbaadan galaa qamaa zimjala afaaniin ammoo galaa qamaa nam tokko maqaa isiniin dhabu nama osoo isin qama'u isin dubbise dhukkeerraa kaasa yookiin ammoo akka siyaastanyaa wayii taatanii ay baatanii warri jawaariin hiisise akkana warri maalii hiisise akkana warri ebaluunillee hiisise kuni waan isinirraan fudhatamne ijoolleen daa'imni isinirraan fudhatu warri kaasatan guyyaa walloo miidhamtu san hin dubbatin arra dubbachuu haqaan godhattan isin akkana warri miidiyaa dalaga ma akka kiyyaafa maana affeeruu dhabaniif isinitti duula hin affeerina eenyummaa isaa barumsa isaa gahee isaa gabeeytanit hin affeerina haa maraatu hin affeerina amma anuma badhee waamtanii hin affeerina mal hawaasaa kaaya maal hawaasaa dubbata saykolojiin inni qabu sammuu keessatti maali istiraatiijiin inni hawaasaa lafa kaa'u maali tafaddal jettanii affeera warra kambaaniin irraa dhaabannaan as baay'ee iyyu tokkochan affeerina haa maraatu dalagatti jirtiin sammoo thank you akkana jabaadha